Dhugaa dubbachuudhaa fi wanti ta'aa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa Maartii keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa hermelaan baay'ee akka miidhamtee fi akka gadditee ammallee diddeebitee akka kufaa jirtudha jechuudha. Baay'ee tokkodha jechuudha. Kanii yaaddoo keessaa jiran jechuudha. Abeel akkasuma Mikiilii fi maqaan Maartii jedhanii dhufaniitu jiru jechuudha. Sana dura garuu Abeelii baay'ee tokko haalli tatta'aa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Ruutaan maal akka gochaa jirtu wanti beeknu hin jiru. Abrahaamii dhiisuudhaafis anillee dadhabeera baqaa kana caala jedhee ture. Garuu immoo Abrahaamii haala dhiifamu keessa miti kan jiru, waan tuqameetu jira, of gatee jira. Isa kanaafiyyuu hermelaanis immoo haalli isheen keessa jirtu ulfaataadha. Kan inni jechaa ture jechuudha. Hermelaanii of jabeessuu qabdi turte. Egaa yeroo tokko beektu seexanni gaafa jireenya namaa qabu yookiin immoo nagaa namaa booressuudhaaf kaatu sin ilaallatu yookiin immoo bakka akka ka'etti hojii sana hojjetee xumuruu barbaada malee saayii wanta garaa siilaafu tokkollee hin qabu jechuudha. Egaa kuni sababa xaxamee wanti hojjetame torbee kana keessattuu wanti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa bakka guutumaan guututti jechuudha. Haala sanadhaan egaa isheenis of qabuu hin dandeenye nama raata'ee jiru, nama owwallaalee eenyummaa ishee hin beeknetti isheen ganaa jaalala ibsuu fi yaaltee turte jechuudha. Osoo akka kiyyaatti ani kuftee kaateetti wanta ta'eef asoobsiistee akkasumatti ilaalte baqqaayettee biraa osoo deemte furmaan itti barbaadame ofiishee of jabeessite baay'ee bareeda ture. Isheenis immoo egaa akka jedhamaa jirutti jechuudha mucaan akka irraa bahedha jechuudha. Kanii odeeffamaa jiru keessattuu immoo jechuudha namoonni baay'ee gadditanii lapheen keessan sin cabee waan gootan wallaaltanii kumaatamni keessan akka jirtan beekamaadha jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti roottaa hojii keenyaatti kan jechaa jirtanii akkasumas immoo namni hundumtuu dhibba keessaa dhibbaa hojii kana matatiidha jedhee namni haasawaa jira. Obboloonni akkamittiin cal jedhan, maatiin akkamittiin cal jedhanii qooda keessaa qabu jedhanii jechuudha. Namoonni baay'een isaanii haasawaatu kan jiran yoo ta'u jechuudha. Egaa isa kana maaliif akka isaan cal jedhan isaantu beeka jechuudha. Maqaa mucaa isaanii balleessuu dhiisuurraatiin malee yeroo biraa gaafa Abiraan waan tokko dhaqee viidiyoo ruuttaraa waraabee ganama isaa jechuudha eelduu akkasuma meelaat mucaan tokkos jira jechuudha. Tinsuma maal jedhama inni sin dhufa jechuudha. Na muluun isaanii dhufanii inaasa'u jechuudha. Kanarratti garuu afaan keessa qaqqabataniitoo jiru jechuudha. Maaliif akka isaan keessa qaqqabatanis immoo kanuma mul'atuu fi kanuma argamuudhaaf viidiyoo nama gagallakkifamaa jiru kan bubbule kan turedha jechuudha. Waan haarawaa miti jechuudha. Ishiin garuu sana keessatti ofiishee of qabuu qabdi turte. Dhugaan sin hin jedhe. Keessattuu jaarraa kana namaaf du'uu jechuun yookiin immoo namaaf miidhamuu jechuun akka kiyyatti baay'ee ulfaata. Akka kiyyatti baay'ee ulfaata. Isa dhugaa kaleessa sodaachaa turte baasawwee hermelaan baay'ee of eeggachaa sin dhabanatti fakkaata jechaa akka ishiin dubbachaa turte hin beekna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee of eeggachaa tarkaanfachuu qabdi turte. Akkattiin of eeggatuu hin qabdu turte. Jaalala immoo hunduma isaa baastee Abrahaamiidhaaf kennuu hin qabdu turte. Garuullee jaalala dhugaa wal jaalachuun bakka waliif wal kennuun barbaachisaadhuma. Garuu haa ta'u malee Abrahaam nama akkasii akka hin taane asiif achi deemaa nama ta'e osoo beektu jechuudha. Abrahaamis immoo jaalatee miti kan gidduu lamaanii gugguufaa ture jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe keessattuu meelaatti dubbii kaleessa dubbatteef jechuudha. Dhugaan siniin jedha deebii akka ishiin argattu ani dhugaa dubbachuuf tanaan kadhata koote jechuudha. Akka barbaaddetti afaan ishee keessaa kan wantoonni garaagaraa bahaa turan jechuudha. Inni galeera akka barbaade ta'ee maal ta'ee ruutaan maalii baay'ee moggoste yeroo darbanii akka barbaadetti haasoftee amma dubbiin dhugaa sinitti ta'ee sirriitti dhufnaani moggostes baay'ee kukkuulte. Kanaafiyyuu nargatta deebii keessan jechuu barbaadeeni. Egaa Maartiin isin dhuftee Mikiinis wanti ta'amaa jiru baay'eedha nama gaddisiisaa. Hermelaanii tokkodhaan miidhamteetti baay'ee miidhamtee jirti. Isaanumaa gochuu hin dandeenyu, deebisuu hin dandeenyu.
innis immoo wanti ta'ee nuuf hin galle haala sanaan nu irraanfachuu nu dagachuu ishiidhaan obboleetti kiyyaadhaati ani fatuma walirraan qabnu jecha wanta dabarsan hunduma isaayyuu dagatee osoo jedhee haasa'u Maartiinis dhuftee bakka ishiin tasgabbaa'uu hin dandeenye hermelaa fana akka jirtu kan beekamudha. Hermelaan immoo na harkatti kuftii na harkatti baay'ee miidhamtee jirti yookiin fuunee gara biyya biraa jijjiiru yookiin immoo maatii biratti galchuudha maleedhaayi ishii dhabaa jirra. Abrahaam immoo akkamittiin akkana ta'e maali makiinaa wayiitu adaga makiinaatti qaqqabe moo akkatti dhaarraa ta'e jennaan Abrahaam ofiisaatii fi iyyuu of hin beeku inni karaarra hin jiru. Isa kanaaf nuti jabaannee atis jabaattee hermelaa jabeessitee cinqatii fi wanta ishirra ga'e kana dagachiistee yoo irraanfachiiftee jennee dhaabbannee Abrahaamin illee haasofsiisuu dandeenya. Abrahaam immoo yeroo kana nuyi ofitti nu sissaa hin jiru. Kan ofitti sissaa jiru Ruutaa fi Efaadha. Efaan immoo haadhosaa gurguree adda haadhosaa gurguraas wanti goonu hin jiru. Inni ilaalla yeroo waan hundumayyuu ni sirreessa wanta ta'eef yeroo muraasaan booddeetti Abrahaam gara dhugaa gara sirriitti hin deebi'a. Isa kanaaf immoo ati jabaachuu qabdan akkamittiin otoo ishiin akkasittiin akkas taatu bakka jiraachuun shiyyuu in ulfaata. Isa kanaaf iyyuu ani wanta isaa wallaaleetoo jira waan hin godhu dhabeetoo jira. Naaf hin gallanaa fi wantoonni kun hin deddeebi'anii hin daddabalamanii. Isa kanaaf immoo ishiin miidhamteetti lafaan of qaxaqaxaa akkamittiidhaan callisuu yookiin immoo dhiisuu danda'a. Kan ishiin jechaa jirtu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ishiis hin sossobuu, Mikiin hin sossobaa, Abeel hin sossobaa. Bakka wantumti isaayyuu wallaalame jechuudha. Kan nu gaddisiisaa jiru nageenya ishiiti jedhee jira jechuudha. Mikiinis Abrahaamis immoo waan goonuu hin qabnu inni keessa jiru kuni nama gaddisiisa. Al tokkoon akkattiidhaanii akkaataan ittiin jijjiirame osoo waliin loliin osoo maaliin ta'een kan jedhamaa jiru. Isa biraanis immoo suurri waan ta'ee buchee bira ga'eetoo jira jechuudha. Yeroo Ruutaanii achi dhadhoodhaniitoo jiru jechuudha. Idiitis ta'uu danda'a wanti beekamu hin jiru jechuudha. Kaleessa inni meelatu wajjiniin asirratti iddootti deebitu wanta akkanaa kun gaarii miti jechaa kan ture. Har'a immoo kinoosa kanadha. Daaniin dhaqee xabala geessina jechaa kan ture. Har'a immoo suurri na bira ga'ee jechaa kan jiru. Ani akka kiyyatti amma yoo ta'e irra taanaan daanii kana yeroo tokko nan shakkaaniin Ruutaa dhuunfaana ta'ee viidiyoo hojjechuudhaaf jedhanii jechuudha. Yoo akkana gadi baasanii maatii biraa immoo akkamitti dhokata. Ani dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Waan barbaadetu uumamu malee waan barbaadetu dhalata malee jechuudhaani. Akkatti dhanafalamee mucaarraa ta'ee lafaan akka barbaadanitti goottotarraa ta'ee jedhu haadhoo koo akkatti hin taa'een ilaalan waan barbaade dhufa malee jechuudha. Bakka seera qabaddeen gara sana dhaqee haadhoo koo baafadha jechuudha. Dhugaadha itti sin faradamu baazawee jechuudha. Maaliif irraan kunne maaliif irraa akkasin goone wanta akkasiin hin danda'amu. Maaliif jennaan afuradha waan ta'eef ofirraa si darbata. Akkati waan tokko hin goonellee hin godha jechuudha. Sifa jecha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kun murteessuudhaafis namatti ulfaata. Garuu immoo irra caala immoo jechuudha shoora qabachuun dirqamadha. Namni kun kiyyoo kana keessaa bahuun dirqama. Kan hermelaas haa ta'u ta'uu isaa baatu siniin jechuu barbaada. Eebbifama.